Atina kundiara garbi koti, Atina kapalale jratu, Atina agartu koiro mara, Atina kusano fitna fatu, kanam beira darbamu kanke kunagu game. Sinan jirane sini faarge atke nargamne kanam bira darmu kanke ku agu game sinan jirane sini faarge atke nargamne jalala tagarchike jalalani sirarge Garuma me panchite, garuma sirabare. Jalala tagarchite, jalalani sirarke. Garuma me panchite, garuma sirabare. Jathe barun ke aage rami banira amrame chalake hamya dinolit jibse apni jathe barun ke aage rami banira amrame chalake hamya dinolit garana jibse Napni jathe barun ke arkeram irfadira damdame chalalake hamya dinolis garana chipse napni jathe barun ke nafta era barun ke gota nafta era barun ke Nafta era baroni ke bako, nafta era baroni ke gota, nafta era baroni ke Jesus, nafta era baroni ke bako, nafta era. Belufna barukirayate Debukos achumarate Gatamna sinan barbatame Naftaira Sululake gadpago Ajiti arga ijike Eenyuu maqaan naafin argamu akkee Wakkuu yeraafti qaamiti natti lolaafti eebbakee Mafaanoo asii jajaacha Namana kune barun ke Argeera badeera damdame chalalake Amma yaadeen oliif garaana cibse naafni jatee barun ke Argeera badeera damdame chalalake Amma yaadeen oliif garaana cibse naafni jatee barun ke
Gaa'eeraa cabsitee faanatti bantee. Waaqayyoon guddaa goone galateeffannaa. Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Hordoftoota TV Logos. Miidiyaan Logos affeerraan naaf godheen galgala kanaa sagalee Waaqayyoo gabaabaatti dubbachuudhaaf anas jira. Waaqayyoo isa eegumsa isaa nuuf baay'isee nu wajjin ta'ee bobaa isaa jalatti nu qabatee waan baay'ee keessa dabarsee har'aan nu ga'eef guddaa goonee isa galateeffannaa, guddaas isatti gammannaa. Guyyaa irraa sagalee Waaqayyoo isin wajjin hirmaachuu danda'u kootiif akka carraa guddaattan ilaalaa. Gammachuun koos guddaadha jechuudha. Gabaabsee sagalee Waaqayyoo nan dhiyeessa galgala kanaa. Mata duree nan irratti dubbadhu namoonni eenyu naan jedhu jedhee gaaffii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaa gaafate ta'a. Gara sanatti utuu hin dhufiin dura tarii namoonni eenyu ati naan jettan anumaan iyyuu of ibsuun barbaachisaa natti fakkaata. Ani Eebbisaa Baayyisaa jedhama. Barreessaa kitaabotaati akkasumas ogeessaa xiinsammuu yookaan saayikolojiiti. Sana biratti immoo sagalee Waaqayyoo barsiisuudhaan nan tajaajila. Kanaaf yeroo kana ergaa kana qabadhee fuula keessan dhufeera. Waaqayyoo inni carraa akkasii nuuf kenne maqaan isaa kan galateeffame haa ta'u. Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 13 kaafnee gaafa ilaallu gaaffii namoonni eenyu naan jedhu kana arginaa. Gara sanatti utuu hin dhufiin garuu mee ergamaan Paawulos wanta inni Ximootiyosiif barreesse tokko dubbiseetanii achirra dhaabadhee jalqaba. Ximootiyos isa lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 8 irra sagaleen jedhu akkas jedha. Maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Yesuus Kiristoosiin isa warra du'an keessaa kaafame, isa sanyii Daawit keessaa dhalate akka ani wangeela koo keessatti lallabetti yaadadhu jedheetu mucaa hafuuraasaa Ximootiyosiif barreessa ergamaan Paawulos. Yesuus Kiristoosiin isa warra du'an keessaa kaafame, isa sanyii Daawit keessaa dhalate akka ani wangeela koo keessatti lallabetti yaadadhu jedheetu ergaa kana barreessaaf. Akka ani lallabetti, akka ani si barsiisetti isa yaadadhu jedheetu dubbata. Asirratti ergamaan Paawulos yaaddoo waan qabu fakkaata. Sababni isaa akka inni barsiisetti Yesuus hin barsiifamne, akka inni lallabetti Yesuus hin lallabamne kan biraan waan jiruufi Ximootiyos gara sanatti akka hin deemne, akka hin dogoggorre, akka eenyummaa Yesuus Kiristoosiin kompromaayiziin hin gooneef yaaddoonni qaburraa ka'ee waan barreesse fakkaata. Kana akkan jedhu kan na taasise ergaawwan isaan kaan keessattis dhimma kana keessa deddeebi'eetu ni dubbatu argina. Fakkeenyaaf warra Qorontosiif yeroo barreessu Qorontos lammaffaa lakkoofsa 11 boqonnaa 11 lakkoofsa 4 irratti eenyuyyuu Yesuus isa kan biraa yoo isinitti lallabe jedha. Yesuus isa kan biraa yoo isinitti lallabe. Achuma keessatti immoo itti fufee hafuura kan biraa yoo fudhattan akkasuma immoo wangeela kan biraa yoo simattan jedha. Lakkoofsa 4 boqonnaa 11 lakkoofsa 4 Qorontos lammaffaa jechuu kooti. Kana keessatti qabxii gurguddaa 3 kaasaa namni Waaqayyoo Paawulos. Inni jalqaba Yesuus isa kan biraa jedha. Yesuus isa kan biraa, Yesuus isa Paawulos faan lallabiin, Yesuus isa abboonni keenya hin lallabiin, kan lallabamu kan biraa isa Yesuus isa sirrii hin taane jechuudha. Yaaddoon isaanii tokkoffaan Yesuus isa kan biraa lallabamuu isaati. Lammaffaa immoo hafuura kan biraa yoo fudhattan jedha. Hafuura Waaqayyoo isa guyyaa fayyinaaf ittiin mallatteeffamtan sana malee hafuura kan biraa yoo fudhattan jedha. Sadaffaa irratti immoo wangeela kan biraa yoo simattan, wangeela kan Kiristoosiin dhiistanii, wangeela isa dhugaa dhiistanii, wangeela isaan isinitti lallabe dhiiftanii, wangeela kan biraa yoo fudhattan jedheetu warra Qorontosiif yaaddoo qabu dubbata. Kana jechuun obboloota koo maal jechuudha? Yesuus kan hin taane akka Yesuusitti immoo kan lallabamu. Hafuura Waaqayyoo kan hin taane akka hafuura Waaqayyootti immoo kan hojjetu. Wangeela dhugaa kan hin taane fakkaattiidhaan wangeela fakkaatee kan lallabamutu jira. Gara sanatti akka isaan hin gorree fi yaaddoo isaa ture ergamaan Paawulos. Kana duwwaa miti warra Galaatiyaafis yeroo barreessu ergaa Galaatiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 6 amma 8tti kan jiru yeroo dubbifnu
akka sariifattanii gara wangeela kan biraatti goruu keessan nan dinqisiifadhaa warra Galaatiyaadhaan. Jalqabatti waldaa Galaatiyaa kan hundeesse isadha. Wangeela lallabee fi wangeela dhugaa lallabee fi Kiristoosiin isa dhugaa isaan barsiisee hundee waldaa sanaa gadi fageessee kaa'etu yeroo muraasaaf hojii kan biraaf isaan irraa yeroo adda ba'e otuun turin wangeela kan biraa fudhachuu jara kan argina. Kanaaf ergamaan Phaawulos dinqifateetu akkas jedha. Akka sariifattanii gara wangeela kan biraatti goruu keessan nan dinqisiifadha. Wangeela kan biraa as keessattis wangeela kan biraa jecha jedhu fayyadama. Ani yookaan ergamaan waaqarraa tokko wangeela duraan isinitti himnetti kan gargar ba'e yoo isinitti himne abaaramaa ta'udha. Lakkoofsa 8 irratti Galaatiyaa 1 lakkoofsa 8 irratti ana dabalatee ergamaa waaqarraas yoo ta'e dhugaa wangeelaa isa kanaan dura isinitti isin barsiifne sana isa isinitti dubbanne sana ala kan isinitti dubbatu yoo jiraate abaaramaa ta'u. Ani yoon ejjennoo koo jijjiire ejjennoon kaleessa waa Yesuusiif qabu yoon jijjiire ergamaan waaqarraa immoo dhufe Yesuus isan isinitti lallabetti ala kan ta'e yoo isinitti lallabe abaaramaa ta'u jedheetu abaara. Sana jechuun namoonni akka isaaniif galetti Yesuus Kiristoosiin bifa isaa jijjiiranii lallaban turaniiru bara sana. Yesuusiin bifa isaa jijjiiranii ergama isaa jijjiiranii kan lallabantu turaniiru. Kanaaf jireenya hafuuraa keessatti obboloota koo waan hundumaa kan caalu eenyummaa Yesuus Kiristoosiin adda baasanii beeku. Adda baasanii beeku. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 32 irratti sagaleen gooftaa gaafa dubbatu akkas jedha. Dhugicha hin hubattu, dhugichi immoo birmaduu isin baasa. Hin hubattu jechi jettu as keessatti jecha ijoodha. Sababni isaa dhugaan tokko jiraachuu isaatiin duwwaa bilisa nu baasuu hin danda'u. Dhugaa sana hubachuudhaa yoo baanne dhugaan sun nurratti hojjetu, nuuf hojjetu jechuudha. Sana jechuun waan tokko qabaachuu keenyatu hin taane murteessaan harka keenya keessa jiraachuuf dhabuu isaatu hin taane akka qabnu beekuu yookaan hubachuu danda'uu keenya kan nu fayyadu jechuudha. Namni tokko qarshii 100 kiisii isaa keessaa yoo qabaate garuu kiisii isaa keessatti yoo irraanfate qabeenyi sun kan isaati jechuu hin dandeenye. Kan isaati actually garuu itti fayyadamuu hin danda'u. Qabaachuu isaatu hin taane wanti guddaan akka qabu beekee yeroo rakkinaatti itti fayyadamuu isaati jechuudha. Dhugichi jira yoomiyyuu Yesuus Kiristoos dhugaadha. Sagaleen Waaqayyoo irra deddeebi'ee kana nu mirkaneessaa innis ofiisaa iddoo baay'eetti ani dhugaadha jedheera. Dhugaan sun jiraachuu duwwaan garuu gahaa miti. Dhugaan sun akka jiru hubachuutu bilisa nu baasa. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ergamaan Yohaannis gaafa barreessu dhugicha hin hubattu, dhugicha hubachuu keessan irraa kan ka'e immoo bilisa baatu. Dhugaan sun eenyu? Yesuus Kiristoos. Dhugaa kana hubachuudhaan Yesuus Kiristoosin hubachuudhaan kaayyoo isaa adda baasnee beekuudhaan inni kun waan hundumaarra caalaa jechuudha. Boqonnaa 17 lakkoofsa 3 achuma wangeela Yohaannis keessatti immoo yeroo laallu Yesuusiin beekuun jireenya bara baraati. Beekuun, hubachuun, akka inni jirutti fudhachuun Yesuus warra lallabaman isaan kaan irraa adda baasanii isa abboonni keenya lallaban Phaawulos fa'aa lallaban ergamoonni gooftaa isa isaan lallaban sana isatti qabamnee jiraachuun hubachuun waan hundumaa akka caalu kutaa kanarraa ilaal. Egaan obboloota koo arras biyya lafaa kana keessatti Yesuusiin akka Yesuusitti kan lallabaman Yesuusota baay'eetu jiru. Yesuus isa kan biraa jedhee Phaawulos bara waldoota kiristaanaa Galaatiyaa fa'aa Qorontos fa'aa kan inni dubbachaa ture bara keenya immoo sanarrayyuu baay'atee kan lallabamu Yesuus baay'eetu jira jechuudha. Yesuus isa kan biraa. Obboloota keenya warra musliimaa gaafa gaafannu Yesuus Kiristoos almasii isaan eenyu jennee gaafa dubbannu Yesuus kan biraa qabu. Yesuus jechuun maleekaa rabbiiti. Ergamaa rabbiiti jedhu sanarra kan caalu hiika kan biraatti hin kennan jechuudha. Sana jechuun Yesuus Kiristoos maleekaa isa ta'e ergamaa isa ta'e hin beeknu. Abboonni keenya macaafa qulqulluu keenya keessatti akkasitti hin barsiifne nutti hin lallabne waan ta'eef isaan biraa Yesuus isa kan biraatu jira jechuudha. Sana duwwaa miti. Hordoftoonni amantii waaqeffannaa obboloonni keenya waaqeffattoonni immoo waa'ee Yesuus Kiristoos gaafa gaafatamanii Yesuus Kiristoos jechuun adii tokkodha, faranjii tokkodha, waaqa wajjin wanti walitti isa fidu hin jiru, waaqni gurraachi hin dhalchu, hin dhalatu jedhaniitu eenyummaa Yesuus guutummaa guutuutti gananiitu
waaqa gurraacha waaqa tokko duwwaatti amanna. Yesuus Kiristoosiin immoo hin beeknu. Yesuus jechuun nama adii biyya Israa'el keessatti dhalatee guddate akkuma nama kamii du'eedhaa jedhaniitu isaan immoo Yesuusiif hiika kan biraa qabu jechuudha. Akkasuma obboloonni keenya Jehovah Witness jedhaman dhuga baatota Yaahiwwee jedhamanii kan beekaman keessumaayyuu magaala Finfinnee kana keessatti yeroo baay'ee gadi ba'anii wangeela lallabuudhaan kan beekaman isaan immoo Yesuusin isa kan biraa qabu. Yesuus eenyu jettanii isaaniin immoo gaafa gaafattanii Yesuus Waaqayyoodha garuu waaqa abbaa wajjin wal qixxee miti waaqa xiqqaadha jedhaniitu akkasitti isa hubatu. Sagalee Waaqayyoo keessaa bakkatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abbaa wajjin wal qixxee akka inni ta'e ibsu hundumaa deemanii sirreessanii gulaalanii isa kaanitti dabalanii isa kaan immoo irraa hir'isaniitu eenyummaa Yesuus Kiristoos akka isaaniif mijatutti barreeffatanii ta'an isaan qaban. Fakkeenyaaf Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko keessatti jalqaba sagalee ture, sagalichi Waaqayyoo bira ture, sagalichis Waaqayyoo ture kan jedhu macaafa qulqulluu isaanii irraa gaafa dubbistanii akkas jedha. Jalqabatti sagalee ture, sagalichis Waaqayyoo bira ture, sagalichis Waaqayyoo xinnaa ture. In the beginning, he was the Word, and the Word was with God, and the Word was a little God. Little jedhaniitu waaqa xinnaadha. Sadarkaansaa waaqa abbaa wajjin wal qixxee miti isa gajjallaa jira jedhaniitu akka isaaniif mijatutti barreeffatanii qabu. Akkasuma warri Apostolic Church jedhaman yookaan immoo Hawaariyaat jedhamanii beekaman isaanis biyya kana keessa bal'inaan socho'aati kan isaan jiranii. Isaanis Yesuusin isa kan biraatti kan isaan qaban. Yesuus Kiristoos eenyu jettanii gaafa isaaniin gaafattanii isaan immoo akkas jedhu Yesuus jechuun waaqa abbaa ture yeroo biyya lafaa kanarra dhufe immoo isuma al tokko abbaa ture sanatu ilma ta'ee dhufe ammas isuma duwwaatu jira. Only Jesus. Waaqni abbaa hin jiru, waaqni hafuura qulqulluu hin jiru, Yesuus qofatu ture, arras Yesuus qofatu jira jedhanii isaan immoo Yesuusin isa kan biraa qabu jechuudha. Phaawulos sodaa guddaan inni qabu Yesuus inni kan biraan inni abbaan barbaade hiika barbaade kenneefi lallabaa ture sun gara waldaa kiristiyaanaa dhufee akka hin barsiifamneef yeroo hundumaa eegaa ture. Barreeffamoota isaa keessattis kan nuyi arginu isuma kana ture jechuudha. Lakkisaa Yesuus Kiristoos jechuun isa nuyi lallabnedha. Isa nuyi jalqaba dhufnee hundee isaa isiniif keenyadha. Isa nuyi isinitti beeksifnedha. Barsiisni sanarraa ala ta'e barsiisni sana hin fudhanne hundumtuu sirrii miti jedheetu yeroo baay'ee difendi godha. Sadii bartoota isaa leenjisaaf barsiisaa erga ture booddee dhumarratti akkuma barsiisaan barattoota isaa barsiisee dhumarratti qormaata kennu qormaata lama kenne waan qormaata dimshaashaa yookaan immoo faayinaal egzaamii waan fakkaatu gaaffii gurguddaa lamatu isaan gaafatu argina kutaa kana keessatti. Gaaffiin inni jalqabaa namoonni eenyunaan jedhu kan jedhu ture. Namoonni eenyunaan jedhu biyya nuyi keessa deddeebinee tajaajilaa turre kana keessatti biyya nuyi waggoota 3 waliif keessa adeemnee mootummaa Waaqayyoo lallabaa turre dinqii adda addaa gochaa turre kana keessatti namoonni eenyunaan jedhu na hubataniiru eenyummaan koo isaaniif galeera jedhee bartoota gaafannaan ababbaan waanuma deebii dhadhee yaadu deebise. Gaaffiin inni jalqabaa namoonni eenyunaan jedhu kan jedhu ture egaa. Isa booddee bartoonni isaa walirraa fuudhanii kaan Yohaannis Cuuphaadha siin jedhu, kaan Eliyaas siin jedhu, kaan Ermiyaas siin jedhu, kaan immoo raajotuma bara durii keessaa nama tokkotu du'aa ka'ee dhufee jedhanii si hubatu akkasitti si hubatu jedhaniitu Gooftaa Yesuusiif deebii kennan. Deebii isaanii kana booddee Gooftaan gara gaaffii lammaffaatti dhufe. Final exam number 2 gaaffii lammaffaa isinoo eenyunaan jettu inni baay'ee murteessaa barbaachisaan isa kana. Sababni isaa bartoota kanatti dhadhabeera Gooftaani waggoota 3 barsiiseera mootummaa Waaqayyoo isaanitti lallabeera leenjisaa ture. Inni ergama isaa biyya lafaa kanarraa xumuree gara abbaa isaatti gaafa deeme immoo abidda wangeelaa kana fuudhanii biyya lafaatti akka isaan tamsaasanii fi ergama guddaa isaanitti kennuudhaaf jedha qophaa'utu isaanirra jiraata. Kanaaf deebii isaan gaaffii kanaaf qaban baay'ee murteessaa ture. Haa ta'u malee hundi isaaniiyyuu nama tokkorra kan hafe deebisuu hin dandeenye. Akka gaaffii isa jalqabaa salphachuu dide gaaffiin inni kun biyyi waan barbaade jedhu
ummata akka isaa galetti naa hubatu abbaan barbaade Eliyaas naana jedhu abbaan barbaade Yohaannis Cuuphaadha naana jedhu kaan immoo raajota keessaa nama tokkos naana jedhu isin eenyu naan jettu kan biyyaachumatti dhiifne deebii kan keessan immoo baruun barbaada eenyu naan jettu yennaan namni hundumtuu mataa buusee callisee sa'atii sana garuu Phexros ergamoota keessaa mul'ata waaqarraa utuu inni fudhatu argina. Mul'ata utuu inni fudhatu argina. Keessumaayyuu lakkoofsa 16 irratti akkas jedha. Simoon Phexros deebisee ati masiicha ilma Waaqayyoo jiraataati. Ati masiicha ilma Waaqayyoo jiraataati. Jedhee utuu inni deebii dinqii kennu argina. Akka namoonni siin jedhan miti. Akka warri Yesuus isa kan biraa lallaban si lallaban miti. Akka isaanitti si barsiisanis miti. Ati ergama Waaqaa qofa miti. Ati adiima biyya tokkotti dhalatee deeme miti. Ati Waaqa xinnaas miti. Si'i jechuun masiicha ilma Waaqayyoo jiraataati jedhee deebii baay'ee dinqii ta'e utuu inni kennu argina. Utuu asofnu deebiin kun deebii namoonni karaa adda addaa argachuu danda'an utuu hin taane deebii Waaqarraa kenname. Deebii Waaqayyoo abbaan Waaqarraa bantii Waaqaa banee nama kanaaf kenne mul'atadha. Mul'atadha. Beekumsa miti inni kun beekumsa irra darbaa, hubannaa irra darbaa, ogummaa irra darbaa isaan kana sadan irra kan darbe yeroo hundumaa mul'ata yookaan revealed knowledge isa olaanaa waan namni sammuu isaatti fayyadamee deebisuu hin dandeenye, waan namni qaamota miiraasaa kan uumamaatti fayyadamee deebisuu hin dandeenye, waan Waaqayyo duwwaan Waaqarraa kennu mul'ata yookaan revelationidha jechuudha. Kana maalirraa argina? Deebii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isaaf kennu. Lakkoofsa 17 irratti yeroo laallu kan abbaa koo isa Waaqarra jirutu sitti mul'ise malee yaanni nama foonii sitti mul'ifne. Obboloota koo gooftaa Yesuus Kiristoosin beekuuf hubachuun dhimma beekumsaa utuu hin taane dhimma hubannaa sammuu namaa utuu hin taane sanarra kan darbe dhimma mul'ataati. Dhimma mul'ataati. Mul'ata Waaqayyo namaaf kennuudha inni kun. Malee googilii godhanii kan fidan miti. Kitaabilee adda addaa galagalchanii kan fidan miti. Intarneetii adda addaa keessa seenanii kan fidan miti. Beekumsa namaatii oli mul'ata. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kana fooniif dhiigatu sitti mul'ise tuun taane abbaa koo isa Waaqarraatu sitti mul'ise kuni mul'ata jedhee utuu ni dubbatu argina. Namni Waaqayyo Watchman jedhamu kitaabota barreesse keessaa isa tokko irratti keessumaayyuu koomentarii Wangeela Maatiyos irratti barreesse keessatti kutaa kana yeroo ibsu macaafa qulqulluu keenya jalqabaa amma dhumaatti gaafa ilaallu mul'anni inni guddaan inni hundumaa caalu isa kanadha jedheetu ka'a. Mul'anni hundumaa caalu isa kana utuu dubbannu kutaa seenaa kana keessatti namni Waaqayyo ergamaan Phexros rikeerdii gurguddaa 3 kan amma irraatti hin cabne kan yoomiyyuu immoo hin cabne qabaadha. Isaan kana qabxii kana sadan gara boodaatti ni kenna. Inni tokko mul'ata hundumaa caalu fudhateedha. Mul'anni hundumaa caalu macaafa qulqulluu keenya keessaa isa bara kakumoofaa ture kan raajonni argan waan walxaxaa Isaayyaas fa'aa kan argan Daani'el fa'aa kan argan hiikuun isaa kan nama rakkisu sana utuu hin taane kakumoofaa keessaa immoo mul'ata Yohaannis keessatti kan argaman mul'atawwan walxaxoo ta'an utuu hin taane mul'anni hundumaarra caalu eenyummaa Yesuus Kiristoos akka inni jirutti hubachuudha. Akka inni jirutti utuu itti hin dabalamin utuu irraa hin rifamin Yesuus kan biraa warri lallaban utuu affecting godhini originally akkuma inni jirutti eenyummaa isaa beekuun mul'ata hundumaarra caaluudha. Ammoo jireenya hafuuraa keessatti guddina hundumaarra caaluudha jedha namni Waaqayyo kun. Hafuuratti guddatee namni tokko hammam yoo guddate eenyummaa Yesuus Kiristoosin beekuu caalaa guddinni kan biraan hin jiru. Kanaafuu rikoordiin Phexros kutaa kana keessatti galmeesse inni jalqabaa mul'ata hundumaarra caalu mul'ata seenaa keessatti caalamuu hin dandeenye mul'ata rikoordii galmeessee jiru kan inni qabudha jechuudha. Mul'ata hundumaarra caalu eenyummaa Yesuus beekuu, masii ta'uusaa, isa Waaqarraa ergame ta'uusaa, furee ilmaan namootaaf isa kenname ta'uusaa, isa abbaa isaaf sanyii namaa walitti araarsuuf gidduu seenuuf dhufe ta'uusaa hubachuu kan caalu guddinni kan biraan hin jiru jechuudha. Namni tokko guddatee beekee hubatee waan hafuuraa hammam yoo isaa galee mul'ata kana caalaa deebee deemuu hin danda'u. Fiixee mul'ata hundumaati, fiixee beekumsa hundumaa, fiixee guddina hundumaati jedheetu
namni kun Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf Phexros bakka sana taa'ee kallattiidhaan Waaqayyo Abbaa irraa eenyummaa Yesuus Kiristoos hubate jechuudha. Ati Masiicha ilma Waaqayyoo jiraataati. Ati isa biyyi siin jedhu miti. Ati Eliyaas isa siin jedhan sana miti. Ati Yohaannis Cuuphaa isa biyyi jedhus miti. Ati Ermiyaasis miti. Ati ergamoota Waaqayyoo keessaas tokko miti. Ati akka biyyitti si lallabutti miti. Ati warri dogoggoranii namoota dogoggorsan isa isaan siin jedhan miti. Isa namoonni sammuu isaaniin si ibsuu yaalan gararraa si jechuun Masiicha ilma Waaqayyoo jiraataati. No more no less. Kana ati jedhee Gooftaa Yesuusin otoo inni ibsu argina. Inni kun waan hundumaa sana obboloota ko. Arras jireenya jiraannu keessatti, tajaajila tajaajillu keessatti, deddeebii keenya keessatti waan hundumaarra caalaa bu'aa kan nuuf qabu eenyummaa Yesuus Kiristoosin beekuudha. Akka abboonni keenya lallabanitti waan ergamaan Phaawulos Ximootiyoosiin jedhe kanan jalqaba dubbise yaadadhaa. Yesuus Kiristoosin isa du'aa kaafame, isa sanyii Daawit keessaa dhalate akkaan wangeela koo keessatti lallabetti yaadadhu. Akka kamittuu miti, akka biyyi jedhutti miti, akka barsiisonni sobaa barsiisanitti miti, akka lallaboonni Yesuus kan biraa lallabanitti miti, akka namoonni wangeela isa kan biraa sochoosan jedhanitti otoo hin taane akka ani jedhetti, akkan kaleessa lallabetti qofa yaadadhu jedhee otoo inni akeekkachiisu argina. Kanaaf arras aniif isinirraa kan eegamu Yesuus Kiristoosin akka inni jirutti isa abboonni keenya lallaban beekuu, hubachuu, duukaa bu'uu, isa hordofuutu nurra jiraata jechuudha. Arra seexanni keessumaa kontekstii biyya keenyaa keessatti yeroo laallu biizinesiin seexanaa inni guddaan eenyummaa Yesuus Kiristoosin sammuu dhalootaa keessaa qoodha. Sanarratti kan inni hojjetaa jiru. Seexanni irraa Oromiyaa keessa waldoota kiristaanaa irratti miti kan inni duulaa jiru. Hojii hafuuraa nuyi hojjennu irratti miti. Tajaajila keenya irratti miti. Hundumaa caalaa kan inni irratti duulaa jiru yoo jiraate eenyummaa Yesuus Kiristoos sammuu dhalootaa keessaa haquu, balleessuu, Yesuus isa kan biraan bakka buusu kanarratti baay'ee hojjetaa jira. Waggoota murtaa'anii ashi bal'inaan irratti hojjetaa kan inni jiru biizinesiin diiyaabiloos inni guddaan isa kana jechuudha. Kanaaf irratti dammaquutu nurra jiraata. Yesuusin isa abboonni keenya lallaban beeknee dhaloota barsiisuutu nurra jiraata jechuudha. Difeendii gochuu danda'uutu nurra jiraata. Sun hin ta'u taanaan yeroo irraa yerootti balaa gurguddaatu nu mudata obboloota ko. Kanaafuu eenyummaa Yesuus Kiristoos isa dhugaa hubachuu. Inni dinqifate gooftaan ati kana yaadamtedha yaa Phexros, kana fooniif dhiiga irraa waraabdee fidde miti, kana riferensiidhaan fidde miti, kana abbaa koo isa waaqarraatu sitti mul'ise jedhee mul'ata Phexros fudhatetu inni dinqifatu argina. Kanaaf egaa rikkeerdiin Phexros inni jalqabaa isa kana yoo jenne, inni lammaffaan immoo rikkeerdiin Phexros inni lammaffaa immoo mul'ata guddaa fudhate kanarraa kan ka'e kennaa yookaan badhaasa guddaa hundumaa caalummaa akka inni fudhate argina. Keessumaa iyyuu Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 19 irratti kan barreeffame akkas jedha. Banaa mootummaa Waaqaa siifan kenna. Waan humteeti lafarratti hiite Waaqarratti hidhamaa ta'a. Waan humteeti lafarratti hiikte immoo Waaqarratti hiikamaa ta'a jedha. Obboloota ko biyya lafaa kanarra amma jiraannutti kennaan nuyi fudhachuu dandeenyu. Ilma Waaqayyo Gooftaa Yesuus Kiristoositti aansee kennaan fudhachuu dandeenyu. Inni hundumaa caalu immoo banaa mootummaa Waaqaa fudhachuudha. Mindaan Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Phexrosiif kenna. Badhaasni guddaan inni mul'ata sanaaf isaaf kenne waan biraa utuu hin taane bantuun harka kee keessa kaa'e. Bantuun kun bantuu mootummaa Waaqaati. Xinnoo akka irratti yaadnu barbaada kutaa kana. Namni tokko nama akka koo magaalaa Finfinnee keessa jiru manni jireenyaa baay'ee isa dararu tokko waamee qulfii mana tokko yoo isaaf kenne nama kanatti maaltu dhaga'amuu akka danda'u laala. Ji'a ji'aan kiraa manaa kafaluu keessaa namni ba'u tokko hammam gammaduu akka inni danda'u laala. Kutaa kana keessatti garuu Phexrosiif kan kenname furtuu manaa miti, furtuu konkolaataa miti, sanarra baay'ee kan caalu furtuu mootummaa Waaqaati. Furtuu mootummaa Waaqaa harkaa qaba jechuun maal jechuudha? As taa'ee mootummaa Waaqarraa wajjin hojjeta jechuudha. Hojjechuudhaaf aksesii qaba jechuudha. Wantumti Phexros cufatu jedhee samiin immoo isa wajjin cufa jechuudha. Wanta inni banamu jedhe immoo samiitu isa wajjin bana jechuudha. Banuuf cufuuf.
aangoo hundumaarra caalu Phexrosiif kenne. Maaliif? Sababanni eenyummaa Yesuus Kiristoos sirriitti beekeef. Warri eenyummaa Yesuus Kiristoos adda baasanii beekan, warri Yesuus isaaniif gale, warri Yesuusin hubatan, warri Yesuusin duukaa bu'an, yeroo hundumaa bantuu mootummaa Waaqarraa harka isaaniitti qabataniiti kan isaan jiran. Waaqayyo Gooftaan kiristaanota Yesuusitti amananii lammaffaa dhalatan hundumaafuu furtuu kana kenne. Rakkinni keenya inni guddaan garuu arrayyuu furtuu kanatti fayyadamaa jirra laata? Meeqan keenyatu furtuu kanatti fayyadamaa jira? Meeqan keenyatu mootummaa Waaqaa wajjin hojjetaa jira? Meeqan keenyatu bannee cufuu shaakalaa jirra? Isa jedhudha gaaffiin ga'uu qabu. Yeroo tokko tokko kiristaanni aangoo guddaa utuu qabu, awutoriitii guddaa utuu qabu, sanatti immoo fayyadamuu dhabuu isaarraa kan ka'e, eksersaayisii gochuu dhabuu isaarraa kan ka'e yeroo hundumaa jireenya rakkinaatti kan inni jiraatu. Jalqaba akkuma hin kaase kan si fayyadu waan ati qabdu otoo hin taane akka qabdu waan ati beektu duwwaa. Hamma feete iyyuu qabaadhu, hamma feete qabaadhu, waan barbaaddes qabaadhu, waan qabdu sana akka inni kan kee ta'e beektetti hin fayyadamtu taanaan hin fayyadu. Hin fayyadu. Gaaf tokko kitaaba nama tokkotu hin dubbisu. Biyya Ameerikaa keessatti taatee ta'e tokko dubbata namichi kun kitaaba kanarratti. Maal jedhaa? Bara The Great Depression jedhamee beekamu biyya Ameerikaa keessatti bara dinagdeen Ameerikaa baay'ee kufee ture. Bara gatiin maallaqaa baay'ee ol ka'ee ture keessaa namichi tokko hiyyeessa tokkotu ture kan daandiirra jiraatu. Yeroo baay'ee daandiirra jiraata. Galgala mana xinnoo aspaaltii biratti ijaaramte tokko keessa galeetu kan inni achi keessa bulu. Ganama immoo ba'ee gaandaa xuraa'aa namoonni karaa irratti gatanirraa waa nyaata ture. Akkuma kanaantu jiraachaa jiru gaaf tokko du'ee argame mana isaa godooma xinnoo sana keessatti du'ee argame jedha. Gaafa kana poolisoonni deemanii reeffa isaa kaasuudhaaf godoo sana keessa seenanii qorannoon taasifamee namichi kun kan inni ittiin du'e nyaata dhabee beelarraa kan ka'e kan inni du'e bira ga'anii jedha. Haa ta'uuti egaa erga inni du'ee booddee uffata irraa baasaniitu uffata inni ittiin awwaalamu ittiin kafanamu uwwisuuf jedhanii uffata inni duraan uffatee ture irraa baasan. Gaafa irraa baasanii qabattoonni ittiin mudhii isaa hidhatee jiru ilaallaan waan jajjabaataa wayitu keessa jira. In jajjabaataa guutummaan isaa waan jajjabaatu keessa jira. Poolisiin silumaa waan hundumaa shakka waan ta'eef namichi kun maal baatee naanna'aa ture jedhee qabattoo kana gaafa inni baqaqsu waan nama dhibu doolaarii Ameerikaa 39,000 dhalacha'ee keessa ture jedha. Ilaalaagaa bara sana baratti dinagdeen Ameerikaa balaa guddaarra bu'e waan ta'eef namni doolaara 39,000 qabu akka sadarkaa biyyaalessaatti abbaa qabeenyaa beekamaa ta'uu danda'a ture. Namichi kun doolaarii 39,000 kana guutummaa isaa qabattoo isaatti baateeti kan inni deemu. Gaaf tokko garuu keessaatti fayyadamee hin beeku. Maallaqa amma kana baateetu gaandaarraa nyaataa ba'e. Maallaqa amma kana mudhiitti baatee dhumarra immoo waan nyaatu iyyuu dhabe beelaan du'e. Wanti nu fayyadu wanta nuyi qabnu otoo hin taane wanta nuyi mana keenya keessaa qabnu, wanta nuyi jireenya keenya keessaa qabnu, even wanta nuyi sammuu keenya keessaa qabnu, beekumsa nuyi qabnu otoo hin taane akka qabnu beekne guyyaarraa gara guyyaatti waan nuyi itti fayyadamnu duwwaatu nu fayyada. Ittiin fayyadamnu taanaan aangoon Waaqayyo nuu kenne, furtuun Waaqayyo nuuf kenne kan guyyaarraa gara guyyaatti nuun itti fayyadamuun nurra ture utuu itti fayyadamiin hafnaa jechuudha. Buloota koo Waaqayyo Gooftaan nu haa gargaaru. Yeroo tokko tokko eenyummaa keenya wallaaluu keenya irraa kan ka'e jireenya nuuf hin malle jiraachaa akkuma namicha kana bakka nuuf hin malle ula, bakka nuuf hin malle bula kan nuyi jiraannu eenyummaan keenya maaltu harka keenya keessa akka jiru waan hin beekneef. Aangoo keenya waan hin beekneef yeroo baay'ee tajaajiltootatti maxxantuu taanee jiran. Kadhannee Gooftaatti waan tokko Waaqayyo irraa fudhachuu akka dandeenye waan hin amanneef gaafa mataan cabsaan nu qabu yookaan kilinikatti fiigna yookaan immoo raajota shanjaatti bilbileetu du'aan jiraanaa kadhadhuun ofii keenya fuula Waaqayyootti dhiyaanne akka ilmaan isaatti akka ijoollee isaatti irraa fudhachuu akka dandeenyu hin amannu baay'een keenya. Keessumaayyuu
biyya kana keessatti abaarsi guddaan nuyi qabna akka dhalootaatti isa kana. Kiristiyaanni bara kana namoota muraasatti hirkataa ta'e dugda raajotaa irra kan inni jiru. Guyyaatti manatti waamu, guyyaatti bilbilatti bilbilu, deemanii zayitii xinnoo tokko birrii 1,000 bitanii dhufanii namni zayitii mana isaa keessaa dhabe hin jiru. Yoo mataa cabsaan dhufe zayitii dhaban jiru. Walitti bilbileetu zayitii abaluu qabdaa, zayitii raajii abaluu qabdaa. Namni kan inni waaqeffachaa jiru zayitii raajotaati. Waan qusaqusiitti deebi'e. Sababiin isaa konfidensiin qabu. Aangoon Waaqayyo isaaf kenne ammamitti akka inni deemu. As biyya lafaa kanarra taa'ee mootummaa Waaqa wajjin hojjechuu akka danda'u. Bantuuf cuftuun harka isaa keessa akka jiru waan hin beekneef yeroo hundumaa fuula Waaqayyoo duratti ormoof godhetu isa caalaa warra Waaqayyootti dhiyaatu jedhanii yaadan. Warra paasteroota raajotatti ba'aa ta'anii dugda namoota muraasaa irratti kan jiru. Dhaloonni keenya dugda namaarra kan inni jiru. Achirraa buutu nuuf ta'a. Eenyummaa keenya hubachuutu nuuf ta'a. Bantuuf cuftuun harka keenya keessa akka jiru. Cufnee banuu akka dandeenyu. Namoota fuula Waaqayyoo duratti gatii qabnu. Namoota dhiiga ilma isaa dhiiga Yesuus Kiristoosiin bitamnu. Namoota dukkana ibsuu dandeenyu. Namoota haalota jijjiiruu dandeenyu. Namoota seenaa jijjiiruu dandeenyu ta'uu keenya amanne meentaalitii kanaan deddeebiitu nurra jiraata. In ta'u taanaan garuu akkuma namicha sanaa bantuuf cuftuu kanaa gannee bara jireenya keenya jireenya nuuf hin malle bakka hin eegamne jiraannee umurii keenya qisaasessinee darbinaa jechuudha. Egaan gooftaan Yesuus akka yaa Phexros mul'ata guddaa abbaa koo irraa fudhatte kanarraa kan ka'e anarra booddee furtuu sii kenneera. Furtuu sii kenneera. Dhuguma furtuun Waaqayyo nuuf kenne furtuu guddaadha. Furtuu guddaadha. Ani maaliif yeroo hundumaa kiristaanni mataa buusee deemuu akka inni jaallatu hin beeku. Maaliif akka ta'e hin beeku. Akka warra aboo qabaniitti otoo hin taane akka warra aangoon harka isaanii keessa jiruutti otoo hin taane yeroo hundumaa mataa buusee yeroo hundumaa rakkina lallabaa gadadoo faarfachaa boo'aa maaliif akka yeroo keenya dabarsinu hin beeku. Yoom akka mataa ol qabannee jiraannu hin beeku. Yoom akka aboon nuka jiru nu galu hin beeku. Yoom akka hojiitti hiiknu hin beeku. Yaadattuu laata seera ba'uu boqonnaa 15 keessatti sabni Israa'el biyya Gibxi keessaa bahee galaana diimaa bira gaafa inni ga'u rakkina gurguddaatu isa mudate. Sabni sun dhaqee galaana diimaa bira gaafa ga'u kana booddeedhaan loltoonni Fariyoon farda dhaachaa dhufan. Kanaaf fuulduratti akka hin deemne galaana diimaatu jira. Dudduubatti immoo akka hin deemne maaltu jira? Loltoota fardaan fiigantu jiru. Loltoota humna qabantu jiru. Baay'ee nama sodaachisu. Gara bitaaf gara mirgaarraa immoo gaara gurguddaatu jira. Ji'oogiraafikali gaara gurguddaatu jira. Sabni kun waan afuriin marfame jechuudha. Gara kaabatti deemuu hin danda'u. Kallattii kibbaatti deemuu hin danda'u. Fuuldura deemuu hin danda'u. Dudduuba deemuu hin danda'u. Haala keessaa ba'uun hin danda'amne keessa gaafa seenu Museen gara fuula Waaqayyootti iyye. Fuula Waaqayyootti iyye. Dhumaa jirra. Gaafa inni jedhu Waaqayyo gooftaan Museedhaan maaliif natti iyyita? Natti hin iyyine. Sababiin isaa dhimma kana fixneerra. Al tokko aangoo siif kenneerra. Furmaanni kan jiru gara kootti iyyoo ta'uu hin taane waan harka kee keessa kaa'e ulee kee. Uleen kaleessa imaanaan sitti kenne. Uleen kaleessa ittiin hojii dinqii hojjedhee argite sana galaana kanarra buusi. Furmaanni na bira miti si bira jiraata. Yeroo tokko tokko furmaata harka keenya keessa jiru dhiifneetu yeroo hundumaa gara kan biraa ilaala. Akkas jedhe Waaqayyo Museedhaan natti iyyuu sin barbaachisu ulee kana galaanarra buusi sana booddee galaanni kun iddoo lamatti hirama. Rakkoon keenya inni guddaan ulee nu harka jiru fayyadamuu dhiisu. Akka biyyaatti haala sana keessa jirra har'as. Garatti sochoon yeroo laalle keessa jirra. Karri kaabaa, karaan kibbaa, karaan ba'aa, karaan lixaa yeroo itti waan nu dabarsuun fakkaanne keessa jirra. Hudhamnee jirra. Haala rakkisaa, haala walxaxaa keessa jirra. Gaba hundumaan akka sabaatti rakkoo guddaa keessa jirra. Haa ta'uuti yeroo akkasii wanti nurraa eegamu ulee keenya ol kaasuudha. Aangoo Waaqayyo nu kennetti fayyadamuudha. Itti fayyadamuu danda'uudha. Banuun isa nurra jiru banu, cufuun immoo isa nurra jiru cufuudha. Kiristiyaanni yeroo hundumaa mataa buusee haa ta'u kaa jechaa jiraachuudha. Waan itti fe'ame baachaa jiraachuudha. Mataa isa ol qabatee hin ta'u jechuu danda'utu irra jiraata.
ulee isa ol kaasuu danda'utu irra jiraata. Galaana sanatti hiixachuu danda'utu irra jiraata. Haala kana keessaa ba'uudhaaf uleen nurka jiru gaara jedhee namana ulee kanatti garuu dammaqnee dhimma ba'utu nurra jiraata. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Rikoordiin Phexros qabate inni sadaffaan kan obboleessi keenya watchman namni jedhamu kaa'u jechuu kooti. Inni sadaffaan immoo haala baay'ee nama gaddisiisuun namichi kun rikoordii kufaatii isa dhumaa qabatee jira jedheetu haasa. Lakkoofsa 22 Wangeela Maatiyos 16:22 irratti akkas jedha. Waaqayyo si haa oolchuu kun sirratti dhufuun hin ta'uuf jedha. Kun sirratti dhufuun hin ta'u. Waaqayyo si haa oolchu. Maal jechuu barbaadeeti? Seenaan sun erga ta'e booddee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee du'a isaa dubbachuu jalqabee gidduu kana nan du'a na ajjeesu jalloonni dhiiga kootu dhangala'a gidduu kana jedhee gaafa inni waa'ee du'a isaa dubbachuutti ga'u Phexros ariifatee cinaatti isa qabee namoota irraa adda baasee icciitii guddaa tokkotti himuudhaaf akka nama icciitii isatti himuutti namoota isaan kaan irraa addaan baasee moggaatti qabeetu gooftaa Yesuusin akka jedhee Waaqayyo kana si haa oolchu kun sirratti hin ta'in jedhee. Ilaalaa egaa kaayyoon Waaqayyo qabu inni guddaan ilma isaa biyya lafaa kanatti ergee akka inni nuuf du'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kaayyoon isaa inni guddaan lubbuu isaa dabarsee nuuf kennuudha. Kaayyoo Waaqayyo isa guddaadha inni kun. Dhiiga Yesuus Kiristoos isa dhangala'uuf jedhuun sanyiin namaaf Waaqni abbaa walitti araarama waan ta'eef kaayyoon inni guddaan isa kana. Maaliif dhufe gooftaan Yesuus Kiristoos? Kaayyoon inni guddaan lubbuu isaa kennuuf dhufe. Phexros kutaa kana keessatti kaayyoo Waaqayyo isa guddaa kana addumaan utuu inni mormu fuulaa fuulatti dhaabatee utuu inni mormu argina. Kun immoo sirratti hin ta'u. Ati immoo du'uun sirra hin jiraatu. Kana Waaqayyo si haa oolchu gaafa inni ittiin jedhu. Inni kun immoo jireenya kiristiyaanaa keessatti kufaatiin hundumaarra caalummoo isa kanaa. Namni tokko amma fedhe yoo kufe kana caalaa kufuu hin danda'u. Rikoordiin kufaatii immoo kanaa. Wanti baay'ee nama dhibu mul'ata guddaa fudhachuudhaanis rikoordii kan qabu namicha kana kufaatii guddaa kufuudhaanis immoo isumatu qabatee jira jechuudha. Egaan inni kunis mul'ata. Ati du'uu hin qabdu kan jedhu kunis dandeettii Phexrosiin kan dubbatamu tun taane madda ta'e tokko irraa fidee. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa kufaatii kanaaf deebii kennu kallattiidhaan lakkoofsa 23 irratti akkas jedhe. Na duraa turi seexana nanaa ati gufuu natti taate ati kan namootaa malee kan Waaqayyoo hin yaaddu jedhee ilaala. Amma yaa Phexros na duraa turi si arguun barbaadu hin jenne gooftaan. Phexros mul'ata kana isaa akka inni fuudhe waan beekuuf Phexros bira darbee madda mul'ata sanaas haa ta'e kallattiimaan seexanatti dubbate. Maaliif eessa akka inni waraabe beeka. Akkuma daqiiqaa 10 dura bantii Waaqaa keessaa Waaqayyo abbaa biraa eenyummaa Kiristoos mul'ata guddaa fudhate amma immoo garaagarummaa daqiiqaa muraasaa keessatti seexana biraa immoo mul'ata kan biraa fidee dhufe Yesuus Kiristoositti jaarsummaa ba'e du'uun sirra hin jiraatu. Meetaa yaadaaga utuu Yesuus Kiristoos nuuf hin duune ta'e maal akka taatu biyyi lafaa kun maal akka isheen taatu ilaala. Yesuus Kiristoos hin du'u jechuun sanyiin namaa fi Waaqayyo abbaan bara baraan walitti araaraman jechuudha. Kun immoo ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha. Kanaafuu gooftaan akka jedhe yaa seexana nama. Nus jireenya keenya keessatti yeroo baay'ee rakkinni keenya inni guddaan namoonni gaafa ba'aa nuti ta'an gaafa nu qoran gaafa nu lolan gaafa nu arrabsan isaan dhiifnee madda jallina hundumaa isa ta'e seexana wajjin wal loluurraa lolicha gara namaatti finna. Kanarraa kan kee rakkina gurguddaa keessa bu'un. Lola hafuuraa fuunee lola foonii goonee fooniin deebii gaafa laannoo wanti baay'een iddoodhaa babbada jechuudha. Waaqayyo gooftaan nu gargaaru. Kitaaba tokkoon dubbisaa gaaf tokko. Kitaaba tokkoon dubbisaa akkas jedha barreessaan sun. Kitaaba hafuuraati kitaabni kun paasterii tokkotu barreesse biyya Ameerikaa keessa jiraata. Kiriifloo doolaar jedhama. Otuun dubbisuutu akkas jedha gaaf tokko konkolaataa na oofan ture. Konkolaataa ariitiidhaan otuun konkolaataa oofuu namni kan biraan kallattii dhufuu hin qabnerraan dhufee konkolaataa kootti buusee ta'ee jedhee itti yaadee na ajjeesuuf waan dhufe fakkaataa jedhe. Sababni isaa karaa inni dhufe sanarra hin dhufamu. Baay'ee aareen konkolaataa koo dhaabeeni
gabbinaa banadhee gaafani utaalee gara namichaatti fiiguu rukutuuf hin fiigaa ture. Hafuurri Waaqayyoo battaluma sanatti dhaabadhu naan jennaan dhaabannaan lolli kun lola hafuuraati gara foonitti hin fidinaan jedhe. Namicha kana miti si ajjeesuuf kan dhufe humni isa ergate tokko humni isa duuba dhaabatu tokko jira waan ta'eef isa irratti xiyyeeffadhu naan jennaanani battalumatti deebii sana argadhee dhaqee obboleessa koo maaliif dogoggortee homaa miti suuta dhibee jedheen nagaa buusee deebi'ee dhufee jedha. Baay'een isaa lolli keenya lola hafuuraati. Nu garuu lolli keenya caalaa wajjin, lolli keenya biqiltuu wajjin, lolli keenya badhaasaa wajjin isa namoota kana keessaan dhagaa nutti darbatu arginu yeroo baay'ee. Kanaaf namoonni akka salphaatti yoo walitti bu'an kan isaan deebanii walitti hin araaramne. Kanaaf dhimmi keenya isa namoota ergatotu hin taane namoota irra jira. Namootatti har'a, namootaaf deebiilaan, namootatti dheekkamnu. Kanaaf guyyaarraa gara guyyaatti wantoonni walxaxoo baay'een uumamu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhimmi isaa, rakkinni isaa, lolli isaa Phexros wajjin miti. Lafa Phexros waan kana fide waan beekuuf kallattiidhaan madda sanatti dubbateetu seexana nana duraa turii ati gufuuratti taate yeroo hundumaa waan kan kee ta'e malee waan Waaqayyoo hin yaaddu tunni jedhu argina. Malee Phexrosin hin jaallata gooftaan. Phexros bartuu isaati. Phexrosin hin mararfata. Rakkinni kan jiru Phexros biratu hin taane isa waan nagaa fakkeessee Phexrositti wangeela kan biraa lallabe. Namichi du'uun qabu jaarsummaatti fayyadee isa Phexrosin Yesuusitti jaarsummaa ba'e wajjin lolli isaa malee Phexrosii wajjin miti. Phexrosii wajjin miti. Arras yeroo tokko tokko akkas waldaa keessa tajaajiltoonni keenya tokko tokko Waaqayyo irraa fuudhanii nu waachu. Kaajii dhugaa gammannee ililchinee harka walitti rukunnee harkaa fudhannaa daqiiqaa 10 booda immoo madda kan biraarraa waraabanii fidu. Yeroo tokko tokko namoonni na gaafatu waa'ee raajii aboluu bitaa na galaanaan jedhu. Maalinnaan inni ni gaafa akkasii naa raajee sirriitti. Inni ni guyyaa lama booddee natti raajee immoo faallaadhaan. Waliin maku madda lamarraa waraabu. Ganama waaqarraa mul'ata fudhannee galgala immoo seexana biraa fidu waan akkas waan wal make tokkotu waldaa kiristiyaanaa raasaa jira. Waaqayyo addaan nuuf baasu. Keenya obboloota keenya wajjin miti. Lolli keenya abboota keenya wajjin miti. Lolli keenya tajaajiltoota keenya wajjin miti. Lolli keenya luboota keenya raajota keenya wajjin miti. Lolli keenya madda hawaasaa isa suuteedhe fakkeesse waan gaarii fakkeesse mul'ata isaanitti kennu. Isa waan gaarii fakkeesse dubbii hamaa isaanitti dubbatu. Isa wajjin ta'utu irra jira lolli keenya. Egaan rikoordiin Phexros inni sadaffaan isa kana jechuu kooti. Walumaa gala garuu qabxiinan irratti dubbachuu barbaadu galgala kana Yesuusin isa kan keenya, Yesuusin isa abboonni keenya nutti lallaban akka isaan lallabanitti. Akka isaan lallabanitti. Akka warri wangeela kan biraa lallabanitti miti. Akka warri hafuura kan biraan geggeeffaman isa Qorontos keessatti jedhame sana akka isaan barsiisanitti miti. Akka isaan amananitti miti. Akka abboonni keenya nu barsiisanitti, akka isaan barreessanitti, akka isaan lallabanitti isa yaadachuutu nurra jiraata. Mana Waaqayyoo keessa bara jiraannu keessatti wanti guddaan xiyyeeffannoo keenya barbaadu inni dhumaa isa kana kan kana caalu jira jedhee yaadu. Inni dhumaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin akka Phaawulos lallabetti, akka Yohaannis lallabetti, akka Phexros lallabetti, akka abboonni keenya nu barsiisanitti yaadannee isa wajjin deemu, isa hordofu, jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti isa wajjin hariiroo qabaachuu, isaan mari'achuu isa kanatu waan hundumaarra caala. Waaqayyo gooftaan isatti ilma isaatti qabamne akka jiraannuuf ayyaana nuuf haa baay'isu. Yeroo naaf kennamerra baay'een darbee gara daqiiqaa 10 bira darbee natti fakkaata. Dhiifaman gaafadhaa. Walumaa galatti ijoon ergaa koo yeroo kana Yesuus Kiristoos masiicha ilma waaqa jiraataati isa yeroo gudunfamu Waaqayyo mul'ata kanatti beekumsa Yesuus Kiristoos kanatti qabamne akka jiraannu ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Bakka jirtan hundumaatti gooftaan isin haa eebbisu. Ergaa koo asuma irratti xumura kadhata gabaabaa godhanna. Kadhata gabaabaa godhanneetu asuma irratti xumura jechuudha. Guddaa goonee si galateeffannaa Waaqayyo abbaa keenya isa waaqarra jiraattu, Waaqa abboota keenya kan Abrahaam, kan Yisihaaq, kan Yaaqoob,
arrammoo waaqa koof waaqa buloota koo taate siif sagadaa kan jirru guddaa si galateeffannaa galanni guddaan siif haa ta'u. Biyya amansiiftuu hin taane kana keessatti yaa Waaqayyo biyya lafaa amma keessa jiraatan amma keessaa dhabaman kana keessatti biyya lafaa daqiiqaa tokko keessatti wanti namarra ga'u hin beekamne kana keessatti biyya lafaa jireenya ofiif gaaraantiin hin jirre kana keessatti gooftaa jireenya amansiisaa nuuf laattee mana kee keessa nu jiraachiftee guyyaa irraa kana waan nu geesseef galanni guddaan siif haa ta'u. Eegumsa tika keef ulfinni siif haa ta'u. Ammas yeroo sagalee kee nutti dubbatteetta ilma kee Yesuus Kiristoosin adda baafnee akka beeknu isa warri sobdoonni jedhanirraa isa warri fakkeessitoonni jedhanirraa isa warri wangeela kan biraa lallabanirraa adda baafnee beeknee isa duukaa bu'uun akka nuuf ta'u galgala kana waan nutti dubbatteef maqaa Yesuus Kiristoosin galanni siif haa ta'u. Waaqayyo ergaa kee nuuf ergiteetta. Sagalee isaa ergee boolla du'aa keessaa isaan baasi jedhamee akkuma caafamee jiru sagaleen kee boolla keessaa nama baasa. Sagaleen kee haala hamaa keessa jiran keessaa butee nama baasa. Sagaleen kee dukkana ibsa. Sagaleen kee hidhaa hiika. Sagaleen kee waan hin jirre jiraachisa. Sagaleen kee seenaa jijjiira. Sagalee kee isa humna guddaa qabu fudhattee nu gidduu waan dhufteef galanni guddaan siif haa ta'u. Kelikala waan nu barsiifteef dubbii kee waan nu barsiifteef ulfinni guddaan siif haa ta'u. Ammas yaa gooftaa keenya ergaa dhageenya kanatti qabamne akka jiraannu qajeelfama jireenya keenyaa godhanne hundee jireenya keenyaa godhanne akka duukaa bu'u bara keenya hundumaa Yesuus Kiristoosiin beekuutti qabamne akka jiraannu isa beekne kana immoo jireenya keenyaan akka duukaa bu'u akka isaaf bitamnu akka isaaf bullu maqaa Yesuus Kiristoosiin ati nu gargaari. Bakka jirrutti ayyaanni keenya wajjin haa ta'u. Eegumsi nuuf haa baay'atu. Warra biyya keessa jiran warra biyya ambaa jiran haala adda addaa keessa kan jiran obboloota koo yaa Waaqayyo gooftaa gaaffii gurguddaa keessa kan jiran dhiibboo gurguddaa baatanii kan jiran maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kana haala isaan keessa jiran keessatti isaaniif qaqqabachuun jaalala kee haa ta'u. Waaqayyo jaalala kee haa ta'u. Warra isaaniif birmatu dhabanii rakkachaa jiran waan barbaachisu dhabanii yaa Waaqayyo jireenya wallaansoo qabaa kan jiran abdii kutannaa keessa kan jiran garatti goran kan wallaalan kallattiin kan harkaa bade hunduma isaaniif qaqqabattee yaa Waaqayyo gooftaa haala isaan keessa jiran keessaa buttee isaan baasuun jaalala kee haa ta'u. Sagalee keessa humna qabeessatti nutti dubbatterraa kan ka'e gurri dubbii kee kana dhaga'e hundumtu seenaan isaanii kan jijjiirame haa ta'u. Ati isaan ittiin ta'e bakka jiranitti eegumsiif nagaan kee isaaniif haa baay'atu. Ulfinni guddaan siif haa ta'u. Amma bineensa sagantaa kana fakkaatu wal arginutti bakka jirru hundumaatti ayyaanni kee nuuf haa baay'atu. Ulfinni immoo siif haa ta'u. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin si kadhanne. Ameen.